بسم الله ما شاء الله تبارك الله. أسيركم أكو مركان كان أسير بس في الدرة كمان جزرة كبرتقال جرا كان أنا ناس جرا كذا برباد الشيء برباد نمو أكنت تجرا لاستيكين برباد نمو قد أصل في جرا ما شاء الله تبارك الله رمضان كسمس كنو فينتو لينجرا نموني بربادن وداري كو أشرا نتاني كسمس لي كنو أسبرتي موتو أنا نيدو إسريكا بدوغالي إسريكا لينتي نموني رمضان بربادن وداري كو أشرا نتاني كذا كنا مرقارتن كنا ما شاء الله تبارك الله. أستمو هرجيدا هرجين كون هرجي سبريدة تأيفي إيسا فلاتما تأرجي فكري هرجي وانجران كيسا بركتي في فكر بريدة دا كوني فكر جاتشو أنا موني بربادا كيلو شان تجرا كون تجرا أوردري كو أشورا ديساني أستمو تو بونا جرا بونا كونو ما شاء الله تأيكنا بونا بالي جاتشو دا ما شاء الله تبارك الله بشان الدو كاسا أكاسمان لنا نمني سا بريدة بونا ديك أمسان الركوني بريدة جاتشو أكم أرجع تناسبلي تيميرات الجرا إذا تيمير بس هيد الجرا كوني النوري إذا بريدة في فلتا ما في ككارتوني دي ما سنغاري متي إني كوني واو ما شاء الله لا مي كيلو كيلو نقوليو بربادة فلانو كيسن كان هاتو يسر اللي موتو كان هو تي بريدة دا كونيس بريدة كيلو شني تجرا كيلو كوداني تجرا كناف أكفلانو كيسن متي واو ما شاء الله زدامي ما شاء الله تبارك الله. أكن سنجا ورستيكيا أستمو سكارة تجرا سكر اللي أكو مربيتان كنا أسيني مو بربرة جرا شرو جرا إنش إيش وربات تجرا زيتي كنا اللي وربادان نوانو ما هو بدأ بسوف بريدة دا أستمو زيتي أمور تجرا زيتي أمور اللي نواني بربادان هيرو جتاني ماتي كيساني أسبيزا بوتو أوردري قوش جدا نتاني إيجا قط مراتنا ولين ترى كبرة وروني عملتي مسلمات تان مرتي كيسانو بقى جلبولتي رمضانا تين إتني سنجاي بقى وجموع إتني نجاي سنجا وردفتك هي مرتي كيسانو بقى ربي إتني نجاي وربنا كبرة هدو sana guutu rabbiin itti nu haa deebisu osoo humaanu keessa hin hir'asin hir'atin jechuudha maatii keenya guutuu wajjin isin jecha kallattii maan immoo halkan illee ta'u ka viidiyoo kana godhuun irra dirqamee jira haga xumuraatti na waliin tura laayikii sheerii sabskraayibii godha itti aansuun feestaaliin orgamee jiranii beektanii wallahi laazim hojiin xiqqoo isaan mulfaata ta'ee jira kanallee isin irraa haasa'uu barbaada feestaala kana feestaali waan jedhan waan orgamee waan itti gudunfan baay'ee rakkisaa ta'ee jira jechuudha meeshaa kanneen immoo addaan qooduu waan ta'eef kanneen fidee jira madaabaraan kunniin qarshii 35 fuudhee kunillee jira inni tun qarshii 100 ni beektanii 80 mallee jira bakka bakkatti wanta gattii tanaa jedhu jechuudha akkuma feestaali go'anii fidee inni qoodha garuu fiishiitii 2-3 namaan fuutu deebee shiitii waan illee erguu waan ta'eef kiisii kanallee fuudhee jira kun diqqoo bal'ina waan qabu fakkaata rabbi keerii haa godhu hundumaafuu qarshii 100 kunniini namoonni shiitii bitatanii laasumaan naa hubadha feestaal akka duraanii natsaa ergamu birri kudhanii birri hindaman binnee keessa kennu hin jiru shiitii lamarra wanna shiitirraa argamu feestaalii onni kanaan bitama jechuudha kanaaf kanallee isaaf keessa golchuun barbaachisan akshin ja'a eegaa salaamtallee hin daganne hordoftoota kiyya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu jirra jirtu baga jiraattanii akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi aan akkam isin ja'a nabira akka dansaadha wallahi alhamdulillah eegaa isin birallee akka bareeda ta'e abdiin qaba eegaa amma halkaniin isin dhufe wallahi iida gizee iida ta'e gizee ramadaana isin sallee erga hojii yuutuubii kana eegalee qophiin kiyya mana keessa agas maraa miti jechuudha gaafa seensaa gaafa bayin sallee ramadaana keessa wayya wallahi maaliif baay'ee bizii ta'a ofii kiyya waan mara dalagaa kana ta'uu kiyyatti immoo hedduu ta'a qaba sababbiin isaa hojiin jiraate harkaa luka kiyya guutuu qabaadhee fayyaa guutuu qabaadhee akka keessi gammadu sanitti dalagee nama tajaajiluuf hedduu itti gammada anaafillee dalagaa waan ta'eef jechuudha gizee tokko garuu natti dhagahama mana keessatti akka barbaade sanitti ofiin qophaa'in maalis nin jedhe beektanii ka isin qopheessu kana ofii kiyyaa qopheeffatu ta'uu danda'a wallahi laazim innaa na dhagahama jechuudha gizee takka maaliif hojii jedhee dalagaa miila namni waan ordarii na godhate san nama saniif jafee dursa kenna jechuudha eega sikiyyatti aana hundumaahuu rabbi keeriyaa godhu maamiti jechuu barbaadeeti kana naa banamuu fideelti tokkoon viidiyoo godhaa jira sitti agarsiisa jedhee waan iskeessa jira kaartoonni natsaa cirraa jira jechuudha silaa gizee maraatti fiduuf ka itti gizee biraatti ergu iskeessa maal akka jiru sitti agarsiisuu fi viintoo namoonni barbaadan kunniin meeshaa hunduu kana madhaa jibate bismillah viintoo tokkoffaa isa bareedaa ta'e agartanii maashaallah tabarakallah viintoo kunniin garaagarummaa qaba inni kun tokkoffaa furdaa jechuudha
deetii isaallee akkana afaan irra laaluu dandeenya. Kunoo guyyaan jaajjee 8ffaa bara 2006 jedha gubbaa isaati irratti waggaa tokko akkasiin qaban fakkaata. Innaa kunoo kana fakkaataa biiltuu afurii ijoollee ajajatee suutas gabbinaasaa jira min dadhabdi. Itti aansuun asiira kanneen jechuudha ka maangoo ka burtukaanaa kun akkana keessa jijjiiramaa dhufaa jira. Sani maashaallah tabarakallah maashaallah tabarakallah maashaallah tabarakallah jedha ka maashaallah jedha. Ani obboleettiin keessan biyya keessa taa'ee maatii keessan maallaqa keessanii illee ta'u akkanatti yaadoo takka malee shambaa jettanii waan barbaadan maatii keessaniif gammachiisaa jirtanii ani maatii nama gammachiisuu fi kiyyaa'uu maatii gammachiisu akka gammachuu addaatti natti dhagahama jechuudha. Isaan gammadanii jechuudha gartee gammadanii waa'ee gijasii godhan keessa namaatti gammada. Yaa birrii keessanii jettanii haa ta'u tiyoon hunda akkanatti bakka takkatti nama qophaa'uun isaa waan guddaadha. Akkana isin jaa hordoftoota kiyyaa egaa kan asitti isin yaadannoo dubbadhee jira. Namoonni gatii nagaafattan gisa isin nagaafattanitti gatii isinii hima. Maaliif akka isin jedha beektani gatiin hadhaa dubbatan boru nama saalfachiisa. Karaa waasaappiitiin koottaa namoonni barbaadan isinitti hima. Maashaallah tabarakallah. Tokkuma kaxaa isaatiif kanallee ol keessa godhe deebi'ee kunniin illee jira. Kunniin qarshii 850 ta'oonni kun kalaastikii kunniin jechuudha. Wallahi anama kana laalaa kan asitti albee yoo muru uree jira jechuudha. Wanti gurguddamaa akkana kun gurguramu ofii kiyyaa godhadha jechuudha. Amma argee albeen bare waan ta'eef kaartoonii osoo hin beekin uree jechuudha. Mee kabirallee laalaa akka uramu uramu. Yaa uromullee rakkoo miti garuu kaanamni shigii waan tokko bitate shigiin ergamuu fi qaba. Ani shiita ta'ee waan kamuu gidee nama ergu. Wanni sun harkatti illee ta'a yoo dhufullee ta'a yoo waan ho'i irratti hin kani argee waan sanuuf fudha malee nama dabarsee hin kennu. Kun ammoo kun albeen uree. Kanaaf rakkoo hin qabu jechuudha. Namoonni barbaadan karaa keessaatiin koottaa maashaallah tabarakallah jedha. Hello jechuudhaan orderii godhachuu dandeettanii isin jaa asiira kanneen biintollee namoonni barbaadan namoonni faayii hir'ina dhiigaa qabdan bishaan wajjin akkanatti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Akkana egaa itti aansuun immoo waa'ee teemira irraa dubbanna jechuudha hordoftoota kiyyaa. Teemira kana namni nagaafattan kuni kiiloo 5 illee jira kuni kiiloo 5 kuni kiiloo 10 illee jira. Ani lamaan keessaa kamiin jaallattu sonaan jettanii isa kanneen fedha baay'inatti tola kunniin jechuudha. Yoo namaaf kennaaf barbaadan garuu kanatu isinii mijata. Kiiloo 8 qaba waan ta'eef nama yoo qooduu barbaadan jechuudha. Kanatti nama humna tokko bitanii namaaf kennuu yoo dadhabdan isa kana bitanii nama 8 kiiloo tokko qooduu dandeettanii. Alnuuriin kun baay'ee bareeda. Hedduu bareeda jechuudha. Kaartoonii diimaa tokko bitellee hin beeku achitti akka jedhanitti sun gaarii miti jedhanii gatiin sallee ni qannasa. 2700 2800 2500 illee ture dheengada diimaan sun kaartoonii diimaa. Garuu kanatu bareeda isin jecha namoonni barbaadan karaa waasaappiitiin heloo jedhaa fudhadha. Zayitiin uumaallee as keessa kun firee 8 jira. 4 ordarii godhamee jira. 4 immoo firii jira jechuudha. Kanaaf namoonni barbaadan heloo jettanii ordarii godhachuu dandeettanii. Egaa teemira tokko hiikee isinitti agarsiisa kana. Ni beektanii garuu yaa isinumatti agarsiisu. Meeshaa gizee hiiku amma viidiyoo gochuuf wanta balleessu. Gizee tokko balleessuu ni danda'a. Kuni garuu waan baduu miti isinitti agarsiisa. Kuni ka kiiloo 5ti. Yoo maatii keessaniif barbaadan teemira kanatu natti tolan fi kiyyaa yaa filannoon nama garagaraa bismillah. Malkaan hunduu maal ta'e siladha. Maashaallah jedhame maashaallah tabarakallah lalame. Waan nama waqtii agarsiisuullee gaarii miti maashaallah jedha garuu gaasi. Agartanii waaw kuni maashaallah tabarakallah kuni kabittiniiti. Kabareedo gartanii maashaallah tabarakallah kabittiniiti. Akkanatti kiiloo 5 illee dhufteerti bareeda. Kiiloo 10 qofaa miti 5 illee jira maatii hoo barbaadan amma kiiloo takka ka gootan dhiftanii 5 kan akkanatti maatii keessanii ordarii godhachuu dandeettan. Teemirummaa isaa kana natti lolaafaadha. Kiiloo 5 jira kanallee tokko banee isinitti agarsiisa. Alnuurii kanallee samoona banaatti isinitti agarsiisaa ture. Deebi'aa malee isinitti agarsiisuu danda'a. Namoonni barbaadan ordarii godhaa. Garuu amma geessuu hin danda'u. Shifeeriin nama gizee natti ergitan waan tokko daraas ninjaa gizee nama natti ergitan nama obsan qabu agartanii nama waan tokko akka waan ofiitti eegee fuudhuu danda'u. Waan fuudhe san amanamummaan isin biraan gahuu danda'u natti ergaa ishee namoota fedhe nama beekan irratti erganiitiin dubbiyoonni jechuurra shifeeritti isin erguu wayya gizee tokko wanta nama mudatu. Laalame maashaallah. Waaw kun amma firee 8 qaba.
nama yoo niyyachuu barbaadde hagumna keetii waan niyya waan ta'eef agatti tanallee kiiloo takka waliin ga'uu dandeetta. Kaartoonii tokko bittee nama 8 qooduu dandeetta jechuudha. Kun shigee akkana akka qabusanii namoonni barbaadan daddaftanii gara keessatti na dubbisuu dandeettanii ramadaana keessatti ulfaata. Wallaahi laazim ammayyuu isinitti himaami hojiidha garuu hojii kiyyaa ta'u gin waata kamana keetti qopheeffachuun danda'amaa jechuudha. Waan niyyaadha. Anamma kana akkana waliin qabee isin waraabe malee ganaa barbaree shiroo addan baasa. Barbareen kunillee na dhufee jira. Barbareen salatti qophaa'ee ganaa mazzanii addaan baasa jechuudha. Agartanii barbaree kiiloo 10 asitti illee shiroolee kiiloo 10 jiraas ganaa miizanaan hundaa addaan qooda jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kan ammoo zayitii ufii kiyyaa kan buskuutii minamna saambusaanii xabbafamu kana fuudhee namoonni barbaadan waa hin xabbasuuf kanatu bareeda. Fudhachuu dandeettanii isallee jechuu dandeettanii. As keessa mootu qinceetu jira. Qinceen shoorbaa eegaa waa hedduu jira. Kan hordoftoota kun immoo sukkaara. Kuni hundi meeshaa namaati. Kunniin harceeya. Harcee fiqirii bareeda ka fiqiriiti jechuudha. Fiqirii yookaan barakatiitu bareeda. Harcee gizee bitattan namoonni fillee bitattan yookaan barakat yookaan fiqirtu bareeda jechuudha. Fiqirii kuni kiiloo 5. Kuwwan immoo kan waan as keessa jiru waan akka buna kan addaan mazanamu hedduu jira. Waan akka kikkii atara deebi'eetinillee kan inni saambusallee jira. Ganaa kiilootti deebisa. Warri immoo waan biraa qabdan viidiyoo waraabuu natti toluu dhawuu danda'ama. Viidiyoo kan walii galatti onnaan waraabee mee viidiyoo waraabuu dadhabe akkanumatti ilaalanii jedheeti. Alaala walitti jiguyyuun oolu keessaa inni waan ta'eef akkanatti kiisii fuudha jechuudha. Kuni buna kunillee buna kiiloo 3 garagaraatti kan namaati. Kiiloo 3 bunni kabaaleetu bareeda wanna fedhillee yoo ta'e jechuudha. Yoo tokkoffaaf lammaffaa kana laala maashaallah tabaarakallah kan muruu dhiqamee adii ta'u sun qaawwanni dhabni isaa bareedaa miti kanatu bareeda. Bunni kumaa fi 600 kiiloo 500 illee jira. Buna baale tokkoffaa isaati jechuu kan irra jiru yeroo kamuuni beektanii. Akkana isin jaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kuni kaarraa kanumaan raawwateeti jira. Laayik sheer gochuu hin dagatina. Halkan viidiyoo waraabe ganaa kanneen hunda mazanee kuni kiiloo 50 jiru kun sukkaarri ganaa ka addaan qoodamu jechuudha. Ganaa kana hunda sirreessee abba deebisee harkanuma kana boruuf irraa erguu rabbi nagaa nu haa bulchu. Namoonni meeshaa keessa nama fudhatu qopheessaa